Hi, nagaa jirtu. Ani dirribaa ayyaleen jedhama. Har'a segaa barumsa keenya seerluuga yookaa giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa irra deddeebinee anis irra deddeebi'ee dubbachaa akkuman jiru mata duree waliigalaa English Grammar Explained Afaan Oromoo isa jedhu kana jalatti qabxii guddaa addaa tokko parts of speech isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Mata dureen kun bal'aadha. Qabxiiwwan adda addaa 8tu isa jala jiru. Qabxiiwwan kun seerluuga yookaa afaan Ingilizii keessatti dubbisuufis barreessuufis dubbachuufis waa hedduudhaaf baay'ee murteessoo qabxiiwwan bu'uura akka isaan ta'an irra deddeebi'ee dubbachuudhaaf yaalii godheera. Kanaaf gatii addaatti kennanii hubachuun barachuun hordofuun baay'ee murteessaa akka ta'e egaa yeroo garaa garaatti dubbadheera. Barumsa keenya gaatti hufnee dhuma jirra. Parts of speech isa jedhu kana jala qabxiiwwan adda addaa 8 jiran keessaa hangammaatti naawoniif qabxiiwwan naawonii jala jiran ilaallee pronaawoniif qabxiiwwan naawonii jala jiranis akkasuma ilaalaa turreerraa. Sadaffaa irratti verbiif qabxiiwwan verbii jala jiran ilaallee arfaffaa irratti adverbiif qabxiiwwan adverbii jala jiranis akkasuma ilaallee dabarreerraa. Amma gaa qabxiiwwan adda addaa gurguddaa 8 parts of speech isa jedhu jala jiran keessaa isa shanaffaa ilaalaa jirra. Waa'ee adjective ilaalaa jirra. Waa'ee adjective yeroo darbe jalqabneerraa. Egaa qabxii isa shanaffaa ta'a jechuudha. Yeroo darbe egaa akkuma ibsinee turre adjective jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallee qabxiiwwan isa jala jiranis tokko tokkoon ilaaluu jalqabnee turre. Isaan keessaa ibsa isaa edda ilaallee booddee waa'ee descriptive adjective ilaallee. Har'a gaa mee adjective jechuun maal jechuudha isa jedhu irra deebinee yaaduma gabaabaa keessa deebiif akka nuuf ta'uuf jecha yaada gabaabaa isa walii wajjin ilaallu. Adjectivein ibsituu jechuudha. Jechoota yookaan wordota waa ibsan. Fakkeenyaaf barumsa keenya yeroo darbee keessatti ibsa isaa ilaallee akkuma turre ammas irra deebinee bifuma gabaabaadhaan isa yeroo darbee keessaa qabxiiwwan muraasaas finnee yoo ilaalle kana fakkaatu argachuu dandeenya. Asirratti fakkeenyaaf it is a great cup jedha. Great cup. Kaappiin sun kaappii akkamiiti? Kaappii jabaadha. Great inni jedhu kun amma jechi adjectiveidha jechuudha. Maal ibsaa jira? Jabaa ta'uu kaappii sanaa ibsaa jira waan ta'eef opinionii yaada laataa jira waa'ee kaappii sanaa. Kanaaf adjectiveidha jechuudha. Ibsituudha jechuudha. It is a big cup. Kaappiin sun bifaan immoo waan akkamiiti? Hammam gaa guddaadha. Big cup. Big inni jedhu guddaa ta'uu kaappii sanaa ibsaa jira waan ta'eef saayizii isaa yeroo ibsu sigaa adjectivii ta'aa jechuudha. Maal immoo ibsaa? Naawonii immoo ibsaa jechuudha. Naawonii dura dhufe immoo naawonii sana ibsaa jira. Big inni jedhu immoo guddina isaa ibsa waan ta'eef adjectiviidha jechuudha. It is a round cup. Kaappiin sun raawundiidha, geengoodha. Sheeppii isaa yookaan immoo boca isaas haala inni ittiin ibsu immoo jira. Kanaaf raawundi inni jedhu jechi adjectivii ta'a. Raawundii ta'uu kaappii sanaa ibsaa jira waan ta'eef kanas ilaallee turre yeroo darbee. It is an old cup. Waa'ee umurii isaatii ilaalchisee immoo dulloomaadha. Kaappiin sun kaappii akkamiiti? Dulloomaa oldiidha. Oldiin adjectiviidha. Kanaafi ibsituudha jechuudha. Kaappiin sun dulloomaa ta'uu isaanittumaa jira waan ta'eef eejii isaa himaa jira jechuudha. It is a white cup. Bifaanoo maal fakkaata? Whiteidha. Amma kaappiin sun white ta'uusaa jecha isaa white jedhutu nutti himaa jira waan ta'eef kalariin isin ibsaa. Kanaaf white jechi jedhu adjectiviidha jechuudha. Sababiin isaa ibsituudha. Eenyummaa kaappii sanaa bifa isaa ibsaa jira waan ta'eef jechuudha. Itti fufneedhuma ammas yoo bifa biraan ilaallee it is a cold cup. Kaappiin sun temperaturiin isaa yookaan haalli ho'aaf qabbanaan isaatii immoo maal fakkaata? Coldidha, diilallaadha yookaan qorraadha. Kanaaf cold inni jedhu haala temperaturii isaati, haala ho'inaaf diilalla kaappii sanaa nutti himaa jira waan ta'eef ibsituudha jechuudha. Waa ibsaa jira. Kanaaf adjectiviidha. Adjectiviin immoo ibsituudha jenneerra waan ta'eef bifa kanaan hubachuun hin danda'ama. It is a broken cup. Haala nageenya kaappii sanaa ilaalchisee brokenidha, cabaadha. Broken inni jedhu kaappiin sun cabaadha. Haala kamiirra jira nageenyi isaa? Cabaadha. Broken inni jedhu nutti himaa jira. Ibsaa jira jechuudha. Kanaafi adjectiviidha jechuudha brokeniin. Observationii ilaaleedhuma namni tokko fayyaa moo cabaadha isa jedhu cabaa ta'uusaa yeroo ilaalu brokeniin haala kanaan nutti himaa jechuudha. It is a Oromian cup. Eessatti hojjetame? Biyyi inni itti hojjetame eessa?
Oromiyaatti hojjetame. Kanaaf Oromiyaan karaa biraa naawonii ta'uu danda'a. Haala kanaan yeroo dhufee waa'ee naawonii bifa kanaan dubbatu immoo adjectivii ta'a jechuudha maqaan kun. Kanaafi originis yeroo dubbatu naawoniin yeroo inni itti deebi'ee adjectivii ta'us jira jechuudha bifa kanaan yeroo waa ibsu yeroo naawonii ibsu jechuudha. It is a plastic cup. Maalirraa hojjetame kaappiin sun? Warqee irraa moo meetii irraa moo maalirraa hojjetame? Pilaastikii irraa hojjetame. Plastic cup. Kanaaf materiaaliin irraa hojjetame ibsuu danda'a waan ta'eef ibsaa jira jechuudha. Maalirraa akkan hojjetame pilaastikii ta'uusaa. Kanaaf jechi pilaastik jedhu adjectiviidha. Waan nutti himaa jira. Waa'ee naawonii sun irraa hojjetame nutti himaa jira waan ta'eef adjectiviidha jechuudha. Isaan kana hundumaa ilaallee turre akka keessa deebiitti nu gargaara jedheen isin yaadachiisuuf gaggabaabse keessa deebi'e malee yeroo torban darbe ilaallee turre isaan kana jechuudha. It is a coffee cup. Kaappiin kun kan shaayiiti moo kan bunaati moo kan maaliiti? Coffee cup kan bunaati kaappiin kun. Coffee cup. Coffee inni jedhu amma karaa biraa naawonii ta'uu danda'a maqaan coffee jedhu. Asitti garuu yeroo naawonii dura dhufee maalummaa naawonii sana yeroo dubbatu immoo adjectivii ta'a jechuudha. Isaan kana hundumaa gaa ilaallee turre walumaa gala garuu adjective jechuun yookaan bal'ina yookaan miidhagina yookaan haala wanta tokko haalota warra halluu biluudhaan ka'aman kana yeroo isaan ibsan haalota kanatti dabalatee kan biraas ibsuu danda'u jechoonni bifa kanaan dhufanii naawonii ibsan adjective jedhamanii beekamu jechuudha. Egaa gara mata duree keenya addaa har'aatti yeroo dhufnu immoo akaakuuwwan adjectivii keessaa waa'ee demonstrative adjectivii ilaallaa jechuudha. Inni immoo maal jechuudha? Garuma ibsa isaatiitti hidhannee ilaalleef demonstrative adjectiviin point to which noun or pronoun you are speaking about. Isaan kun immoo wordota yookaan jechoota warraa waa'ee isaanii dubbachaa jirru ibsanidha jechuudha. Waa'ee isaaniitti agarsiisu. Gara sanatti warra agarsiisanidha. Waa agarsiisu yookaan naawonii ta'a wanti suni yookaan pronaawonii ta'uu danda'a. Waa'ee naawoniif pronaawonii immoo jalqaba irratti dubbannee turre waan ta'eef gadi fageessinee akaakuu isaanis eenyummaa isaanis dudduubatti deebinee hodhannee ilaalleef hubachuu dandeenya. Warri tarii naawonii jechuun maal jechuudha? Pronaawoniin jechuun maal jechuudha? Inni jedhu kan nuuf hin hubatamin yoo jiraanne dhannee ilaaluu dandeenya. Demonstrative adjectivonni jechoota warra kamisa jedhu addaan baasnee beekuun nurra jira barumsa keenya irraati waan ta'eef. Hojiin isaanii immoo maa inni? Naawonota yookaan pronaawonota nuti waa'ee isaanii dubbachuuf adeemnu waa'ee isaanii nutti agarsiisu isaan kun immoo. Fakkeenyaaf there are 4 demonstrative adjectives in English language. Afurtu jira. Demonstrative adjectives warri nuti jennu afaan Ingilizii keessa akaakuu yookaan immoo wordota afurtu jiru. Isaanis this, this, that, this, these fi zosiidha jechuudha. Isaan kun demonstrative adjective jedhamu. Demonstrative pronoun isa jedhu immoo laallee turre. Jarreen kun lamaan akka ol nu jalaa makannetti lamaan isaanii adda adda baasnee hubachuudhaaf waa'ee demonstrative pronounii gara dugda duubaatti deebinee dhannee yoo laalleef isaan kana wajjin wal bira qabnee adda adda baasuuf nu gargaaruu danda'a. Har'agaa demonstrative pronouniin waa'ee naawonii yookaan pronounii nuti dubbachuuf adeemnutti nu agarsiisu gara sanatti qubatti qabanii yookaan baay'ina yookaan xinneenya nutti himuu danda'u jechuudha. Akaakuun isaanii immoo afur isaanis this, that, thisiif zosiidha jechuudha. Demonstrative adjectives come right before the nouns they modify. Isaan kun arfan egaa yeroo hundaa naawonii isaa waa'ee isaanii ibsan yookaan naawonii ta'uu danda'a yookaan pronaawonii ta'uu danda'u waa'ee warra waa'ee isaanii ibsasiisana fuula dura dhufuu jechuudha. Dursanii dhufuu. Inni nuti waa'ee isaanii dubbannu immoo isaanitti aansee dhufaa jechuudha. Walirraa addan ba'ani. Garuu isa kamtu dursa? Demonstrative adjectiviitu dursa. Naawonii yookaan pronaawonii nuti waa'ee isaanii dubbannu immoo jarreen kun waa'ee isaanii himan immoo battalumatti aananii dhufuu jechuudha. Fakkeenyaaf would you like this bicycle? Bicycle kana hin jaallattaa? Maaloo bicycle isa kam? Isa kana. This inni jedhu kun amma demonstrative adjectiveidha. Waa'ee wayii dubbachaa jira. Waan ta'eef thisini adjectiveidha. Isa kana, isa kam? Isa kana jedhee wayitti quba qabee adda baasee dubbachaa jira. Beekamaadha jechuudha. Iddoo inni jirus baay'inni isaas itti dhufna isa kana.
Iddoo bicycle'n sun jiru qubatti qabee dubbachaa jira yookaan harkaan qabee dubbachaa jira ta'utu irra jira namni kun. Kanaaf this jechi jedhu adjectiveidha. Adjective akkamii? Demonstrative adjectiveidha. Maaliif? Waa'ee wanta ibsaa jiru sana isa kana jedhee dubbachaa jira. Pointii godhee dubbachaa jira waan ta'eef. That car used to be mine. Konkolaataan sun kan koo ture. Konkolaataan ni kam? Inni suni. Elaa inni suni. Wanta argamaa qabatamaan tokko jira jechuudha. Waan qubatti qabee yookaan bira dhaabbatee elaa kuunnoo jedhee agarsiisaa jiru tokko qabaa jechuudha. Wordiin zaatti jedhu kun. Kanaaf bifa kanaan yeroo wordonni waa ibsan demonstrative adjectives jedhamu. Zaatiin kanaa fi demonstrative adjective keessaa tokko jechuudha. Waa dubbataa jira waan ta'eef. I don't want this bananas. Ani banaanota kana banaanaa kana hin jaalladhu. Amma gaa dudduubatti deebiseen akkasin waa ilaaltaniif isin yaadachiisa. This inni jedhu kuni singleidha. THIS inni jalqaba. That inni jedhu singleidha. Waan qeenxee tokko dubbata. Inni sadaffaa irra jiru I don't want this bananas inni jedhu kun amma immoo dhufee pluralii ta'e. This'n kuni waa'ee baay'ina banaanaa ta'e ibsaa jira. Haa ta'u iyyuu malee banaanaan sun jiraachuu isaanii qabatamaadhaan iddoo namnichi yookaan sentensiin kun dubbachaa jiru sana qabatamaadhaan jiraachuu isaas immoo nutti agarsiisa waan ta'eef demonstrative adjective ta'a jechuudha. Garuu immoo pluraliidha. Warri jalqabaa lamaan singleidha, singulariidha. Inni amma sadaffaarra jiru kun immoo zisiin immoo pluraliidha. Inni arfaffaan kunoo those shoes are gorgeous. Kopheewwan sun kopheewwan amma hunda isaanii yoo ilaaltan immoo this that this thosiini naawnoota yookaan pronaawnoota dura dhufaniiti kan isaan ergaa isaanii dubbachaa jiran. Waa'ee isaan kanaa inni kun akkas jechaa jiru jechuudha. Yeroo bifa kanaan dhufanii ta'anii demonstrative adjectives jedhamu jechuudha. Demonstrative adjectiveonni immoo warra arfan kana ta'uu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Those shoes are gorgeous. Those inni jedhu kun immoo pluraliidha. Mee akkamitti hojii hojjetu isa jedhu immoo ilaallu. Demonstrative adjectives warri nuyi jennu yoom dhimma itti baana yookaan haala akkamii keessatti ergaa isaanii dabarsuu isa jedhu. Fakkeenyaaf this THIS'n with a singular noun that is nearby. Wanta lama hubachuun gaariidha. Waa'ee zisi, waa'ee demonstrative adjectives zisi tokkoffaa ofiisaati singleidha jechuudha. Singulariidha waan ta'eef waa'ee singular nounii ibsa. Kan biraan immoo nouniin suni nu bira jiraachuusaa this bicycle yeroo jechaa ture nu bira jiraachuusaa kunoo inni na bira jiru kuni jechuusaati jechuudha. Waan lama tokkoffaa singulariidha lammaffaa immoo nutti dhiyoo jiraachuusaa wanta ibsu yookaan immoo dhiyeenyarra wanta jiru tokko ibsaa jechuudha. Zaatiin immoo with singular noun that is farther away. Lamaan isaanii wantoota singularii ta'an ibsu. Zaatiin garuu inni suni waan nearby ta'edha. Zisiin inni kun immoo wanta nurraa achi fagoo gara jiru tokko nutti hima. Wanta qeenxee ta'e garuu lamaan isaanii wanta qeenxee ibsu. Inni sun waan singularii ta'e wanta nutti dhiyoo amma addana jirudha. Zaatiin immoo singularii yookaan qeenxee dhuma ta'e wanta nurraa achi fagoo gara jiru tokko ibsaa jechuudha. Inni kan biraan immoo zisiin ESC'n immoo with a plural noun that is nearby or current. Inni kun immoo nounii pluralii. Zisiin ni jalqabaa nounii singularii. Inni kun immoo nounii baay'ee ibsaa isumayyuu immoo wanta as nutti dhiyoo jiru jechuudha. This dogs, this tables, this jennee wantoota as dhiyeenya nuti qaqqabachuu arguu dandeenyu nutti hima. Pluralii ta'ee jechuudha. Waa'ee nounii pluralii as nu biratti nutti dhiyoo ta'e immoo nutti himaa jechuudha. Isaan kun hundumtuu gaamamaa inni demonstrative adjectives jedhamu jechuudha. Inni kan biraan zosiidha. With a plural noun that is farther away. Inni tokkoffaaf inni sadaffaayi wantoota nutti dhiyoo jiran ibsuudhaan wal fakkaatu. Garuu qeenxeef baay'ee. Inni lammaffaaf inni arfaffaa immoo wantoota nurraa achi fagoo ta'an ibsuu irratti wal fakkaatu. Isaan immoo akkasuma isaanis qeenxeef baay'ee ta'uudhaan malee jechuudha. Zosiin with a plural noun that is farther away. Nounii pluralii baay'ee ta'e ibsa wanta immoo garas nurraa achi fagoo ta'e tokko waa'ee isaa dubbataa jechuudha. Garuu immoo waa'ee wanta sanaa waa'ee naawnoota sanaa dubbatu. Egaa isaan kun naawonii ibsan sana dursanii dhufu singularii isa ta'an plurarii isa ta'anii jechuudha. Mee sentensiidhaan isaanuma kana yoo ilaalle immoo this bicycle is
mine. Amma gaa namichi kuni yookaa qabatee dhaabataa jira yookaa waan isa cina jiru tokkooni bicyclein kun kan kootii jedhee jechuudha. Kanaaf this bicycle this inni jedhu kuni as dhiyoo jiraachuu isaa himaa tokko immoo singulaarii ta'uu naawunii sanaa dubbachaa jira. Bicycle inni jedhu singulaariidha. That house across the street is lovely. Manni daandii gamaa sun baay'ee miidhagaadha. That house. Housein singular naawuniidha. Zaatiin singular naawunii ibsaa jennee turre waan ta'eef. Garuu immoo garas jira. Bicyclein gaarraa nutti dhiyoo jira. Inni kun immoo waan gama jiru tokko dubbataa jechuudha. These shoes fit me very well. Kophee shoes inni jedhu pluraalidha gaa beekamaadha. Tokko yoo ta'e shoe ta'a yeroo pairii ta'uu shoesiidha waan ta'eef beekamaadhuma inni kun. These shoes fit me very well. Kopheewwan kun anatti ta'u gaarii godhani. This amma waan tas dhiyoo nutti dhiyoo jiru plural noun immoo ibsaa jira jechuudha. This inni jedhu kun demonstrative adjective ta'anii. Those boots are too expensive. Those boots warri garasiisuun warri nurraachi fagoo jiran zosiin pluraalii ta'ee wanta nurraachi fagoo jiru immoo ibsa waan ta'eef jechuudha. Isaan kun egaa bifa kanaan yeroo ibsaman demonstrative adjectiveota hiikaa isaanii hubachuun hin danda'amaa jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaarraa hangammaatti kan wajjin ilaallee ture waan na hordoftaniif galatooma. Barumsi keenya ittaanu waa'ee distributive adjectivity jechuudha. Barumsa kutaa 24ffaa ta'a jechuudha. Barumsa hangammaatti walii wajjin ilaallee jaallattaniitti yoo ta'e social media adda addaa irratti share yoo gootan like yoo gootan akkasuma viidiyoon kun immoo yeroo yerootti yoo naqaqqabee hordofuu nan barbaada yoo jettan immoo YouTube irraa gaa YouTube channel maqaan isaa Dirree Afaanii Tube isa jedhu yoo subscribe gootan barumsi kun yeroo yerootti isin qaqqabuu danda'a. Waan hangammaatti na hordoftaniif galatooma.